nama akka taate hagam takkaatis gartee yoo rabbiin si waa'ee qabeenyaa ilaalchisee yookaan karaa hedduu rabbii si mokkoora gartee kanammoo obsaanii du'aayii godhachuudhaan ibaadaadhaan khayrii xiqqoo osoo hin jenne waan gartee rabbitti si dhiyeessaa irratti hedduu yoo jabaanne hundinuu abbummaan fedhee ilmummaan namaa jechuudha rabbiin wanni siif laafisne hin jiru qabeenya ilma namaati hafidu gartee wanni duraa immoo rabbi irratti hirkattee isaaf qulqullaa'uu karaa inni irraa jaalatuu fi waan inni jaalatu dalagu kana yoo ofirraa eeyne hedduu dhugaa dubbachuuf namni qabeenyi haraamiin walitti qabdee guddachuurra qabeenya halaal xiqqaa tokko barakaa kaatileen irraa gammaddee irraa nyaattee irraa dhugdee maatii teetii fi hawaasa keetiin itti gargaartu. Rabbi biratti illee boruu ajriin suwaamni ol si hayyamu wanni sanirra caalaa hin jiru. Kanaaf obboleettiitii jajjabaadhu abshir je'ii rahmata rabbii irraa garaa hin muratanii rabbiin hanga addunyaarra jirtu hanga abbuma fedheewu osoo hin gammachiisin osoo gartee niyyaa isaa waan inni yaade san waan rabbi irraa jaalatu yaade san hanga guyyaa tokko ta'ee nama san quuqaraa baasee hin gammachiisin abadan addunyaarraa namni isa hin jiru. Isin wal qabsiisee obboleeyyan keenya hunda warroota kuttaa fi bu'aa bahii meeqa dalagaadhaa fi qabsoo meeqa jiru kana wajjii wal qabee dabaruu fi dhabdeellee rabbiin amarraa eegalee rabbii isiniif haa ta'u abshir ja'a rahmata rabbii irraa abdii hin muratina waan xiqqoo qabdan rabbii barakaa keessa isinii haa kaayu rabbiin danda'a addunyaa irratti isin haa gammachiisu jechuun ni barbaada. Maashaallah, thank you. Galatoomii. Tokko saayiba kiyya tokko jira jala yuutuubara, tiiktaakara, feesbuukara illee jira naaf akka obboleessaati. Ibsuugaa ni beekta jeetii yaada ibsuu obseedha. Nuti warri as jiru fuuliin nufixxee nuufoo maal nu dhaamaa jee koomantiin garee ku barreessu jira. Meediyaas godhoota as jira kanaafoo maal dhaamtaa? By the way, obsee ta duraa online irratti hin arkaa asuma wajjin hin beekaawi. Yeroo biyya baqataa sanitti diraamaa fi wanta takka achirratti waliin gootanii baga rabbi si gammachiisee haadha manaa teetii wajjii wal si garsiisee si galee dura dursu wanni sanirra caalaa hin jiru beeka si galee. Namni meeqaa agarra nuti dhugaa dubbachuuf bahar gama kana oguu baatee yookaan jaartiin yoo dura baatee yookaan jaarsi dura bahee namni keenya as garagalee taa'ee jaartii eeggatee jaartii isaatii wajjii wal arku jechuun ولا كهريا جيتي ورقاد بان كده كنو هجم تكغتي يسينس جاللاتي فبجاي ساف قبدو غرسيستي إني اللي هجم تكنا ما غرتي أوبسا قبو نما هجم غرتي لكاجاتي ساتنا جالتو غرسيسا بغرب بيسي جمعتي سنجاني وقاداتو أمد افته سيغلتي ربي مولافتك ربين أتي arraan dhufee fi haleen dhufee hin qabu si galee obbuu fedhu laaftumatti rabbii irra nama tokkoof dabarsuu danda'a. Tokkoof immoo yeroo qabeetii fi adeemsa keessa rabbiin irtee tattaaffii dalagaatii fi haruma hedduu sababumaatii godhuu irratti si gargaara. Ammumatti rabbii siif haa ta'u dhugaa yoo as deebinee dubbanne Kanadaan ikoonomiin isiitis xiqqoo haalli carraa hojiitilleen akka biyyootan Ameerikaa kanatti hin jiru. Maaleen isaaniitilleen xiqqaadha garuu abdii qabaatanii si galtee yoo gartee tattaafatan boruu waa harkata abshiriin isiniin ja'aa jettaan atiin wal qabsiisee ijoollee teenya gartee biyya baqataarraa Kaayiroorraa dhuftee jira, Keeniyaarraa dhuftee jira. Ijoollee hedduu jira karaa biyyoottan baqataarraa dhufan kana hundaa'u abshir ja'a warra hojii malee taa'u jiru jira warra gartee dhugaa dubbachuuf namarra hirkatanii laammaan tanaatti illee hojii osoo hin hirkatiin ba'aa namarra taa'anii jiru jira. Rabbiin yeroo ammaarraa eegalee rabbi isin haa furu dalagaa isin yaaddanii fi akkaataa isin itti yaaddanii oolitti rabbi isiniif haa ta'uun ja'an. Amiin. Ulfaadhu galatoomii. Osoon gaara gaaffiidha itti aantutti dabarre barattoota keenya hedduu tokkotu as jala jira
barattoonni isa jalaa koomantii harkutti jira. Nuufoo maal dhaamaa amata meeqa lafaanee amata meeqas barannee barumsaanis nuun dabartuu maal akkamitti tattaafanna jedhanii barattootaafis gabaabsitee dhaamsa akka dhaamtuuf barbaanna. Maal jettaan barattoota keenya? Warra isa jiran. Warra biyyaa barattoota biyya jiran. Warra biyyaa dhugaa dubbachuuf gaaffii bareedduudha. Wallaahi rabbi isiniif haa ta'u sigalee nama meeqaan beekamaan saahiba doktaraa ijoollee hedduu wal quunnamna dhiiraas ta'e dhalaas ta'e gartee warra hojii hin qabnes ni jiranii kammoo kaffaltiin mindaan isaaniif kafalamullee qaatii jiraa sadarkaa jiru tana ilmi diin addunyaa tana baratee sigaltee lafee amata meeqa maatiin isaa gartee qabeenya meeqa irra fixanii bika tanaan isa ga'anii hojii dhabee rakkachaa jiru hedduu jira sigale immoo dhugaa dubbachuuf akka guutuutti yoo laallee biyyi hundinuu amma ikoonoomii kiraayis keessa jirti. Biyya amma keessa jiru tun illee sigalte immoo ta biyyaa dhugaa rakkoodha. Rabbiin inshaallah carraa bareedaa jijjiirama amma dhufe kanaa wajjin wal qabsiisee sigalte abdii qabnaas nutis gartee fuuldurallee yoo rabbi nutillee nu laaffisee biyya sanittillee dadhufnee waa godhullee yaada qabna. Inshaallah shabaabonni keenya jechuun nama ammaan tana yaada kana kaasee wal qabsiisee hundinuu kaasii biyya fiitirraa baqatee karaa gartee biyya Arabaa kanatti biyya sadaffaa dheeyna jaanii asirraa karatti birtee nyaata qurxummiidhaa tahanii baara keessatti dhumanii rakkatanii karaa kanatti shiftaanii fi kun hundi ajjeesanii karaa kanatti gudeedamanii rakkoo meeqa nyaataa dhugaatii beela waan rakkoo ilmi namaa hin argin akkaa jiran jiruma tanaaf dabarsuudhaaf jaanii wanna rakkachaa jiran dhugaa dubbachuudhaaf wallaahi haalli biyya alaatis nutis ni agarra waan amma keessa jiruuf namni beektee quufa jiru qabeelahu namni kan qabeelahu hin se'u akkallee hin jenne ani nama isin gartan kuni alhamdulillah haa xiqqaatu haa guddatu hagee fiyyatti nama dandihee itti rafutii hawaasa kiyyallee waan rabbinaaf laaffiseen gargaaraa jiru. Ani biyya alaa jiraachuullee akkasitti abdii hin qabu sigalee. Maaliif hawaasa kiyya bira gabbu'ee hawaasa kiyyaa fi mootummaadhaafillee gartee utubaa tahee hawaasa keenya carraalee hojii argametti fayyadamnee hawaasa keenyaa fi mootummaalee gargaaruu yaada qaba. Inshaallah rabbiin biyya keenyaas nageenya godhee beeki dhugaa yoo dubbanne nageerra wanni caalaa hin jiru. Nageenya qabaattee yoo gartee midhaanii fi bishaanii fi hinqaa nyaattee wanni sanirra caalaa hin jiru sigale. Ani immoo wanni na gammachiisu asitti mana bareedaa makiinaa bareedduu kophee bareedduu fi kana uffadhee deemee wanna jechuurra hawaasa kiyya san biratti gabbu'ee hawaasa kiyyaafillee fakkeenya tahee hawaasa keenya dargaggoota dhiiraa dhalaa osoo hin jenne gartee warran hojii dhabanii biyyarraa bakka bahuu fadhan jabeesseenii isaan san abdiillee kannee fi isaan keessa gabbu'ee isaanii wajji unqaa fi bishaan nyaadhee unqaa fi bishaaniin isaanii hojii jiraachuu nama barbaadu jechuudha. Kanaaf biyya alaa dhugaa haalli karaa kana bu'aa bahii miidha keessa seenteetillee as dhuftullee rakkina jirammoo dhugaa nama kanarraa yoo fakkeenya fudhanne haras namni gaa nyaatee dhugee waan jiraatuuf kana hin dhabu sigalee wayiteefillee ni dalagatanii nagaya sammuutii nagayaan bobbahanii galanii garuu akka ati feetetti gartee jijjiirama guddaa fidullee hin jiru. Ameerikaas ta'ee amma biitii addunyaatu gartee rakkinni jira. Itoophiyaa bichaa miti by the way. So yoo danda'amaa ta'e carraa amma gartee jijjiirama amma dhufe kanatti fi carraalee amma abbaayii gaddabame kanaan wal qabsiisee hojiilee mootummaan namoota keenyaafis abdii hannaa jiru jira. Carraalee hedduu fakkaatu jira. Namoota meeqa amma walii qabeenya qabu hundinuu silaa
carraa waliif kannanii nama fi kana kasilaa biyya fi kanarraa bahee biyya biraatti jiru tanarraa jijjiiree jiru wal tahanii hawaasa fiitiif wanta kala faggat dhaabanii namni illee achi qaxaramee hojjeta takka biyyaafis guddina lammaffaa mootummaafis taaksii kafalaa ifiifillee maatii isaatii fi alii isaa keessatti taa'ee guddatee jiruu isaa biyya isaatillee guddisaa jechuudha. Kanaaf yoo